Keeniyaatti okkarri uummataa guyyaa wiixataa ture lubbuu namoota afurii yoo galaafatu 30 kan ta'an sababa kanaan madaa'anii jiru. Kanneen dhibbaan lakkaa'aman immoo mana hidhaa galanii jiran. Okkara uummataa kana hordofee dhaabbileen hedduunis cuccufamanii turan. Keeniyaatti tajaajilli geejjibaa guyyaa wiixataa dhaabbatee ture. Magaalaa Naayiroobii dabalatee kutaalee biyyattii garaagaraatti daandiiwwan dhagaadhaan cufamanii bakkeewwan hedduutti immoo gommaan irratti bobeeffamaati kan oole. Dhimmi kun immoo mana murtii ga'ee jira. Maaltu ta'e? Konkolaachiftoonni Keeniyaa fi abbootiin qabeenyaa konkolaataa daballi gatii boba'aa torban darbe taasifame mormuun hojii waan dhabaniif imaltootii fi hojiin daldalaa gufatee ture. Magaalaa guddoo Keeniyaa Naayiroobii keessatti daandiiwwan guguddoon qullaa ta'anii kan oolan yoo ta'u, imaltoonni miilaan bakkaa bakkatti socho'uuf dirqamanii turan. Kutaalee biyyattii garaagaraa keessattis sababa geejjibni adda citeef hojiin gufachuun dhaga'ame. Namoonni mootummaan gatii boba'aa dabaluu mormanne daandii dhakaan cufuun gommaa gubaa oolanii jiru. Konkolaachiftoottii fi abbootiin qabeenyaa konkolaataa mormii kana kan dhageessaa jiran gatiin boba'aa haala kanaan dura hin eegamneen parsantii 20 waan dabaleefi jedhu. Rakkoon kun magaalaa guddoo biyyattii Naayiroobii fi magaalota biyyattii guguddoo biroo keessattis mudatee jira. Sababa konkolaattonni geejjibaa hojii dhaabaniif namoonni lafoo yeroo deeman mul'atanii jiru. Gatiin boba'aa dabaluu caamsaa 14 bara 2026 ibsamuu hordofee Keeniyaanonni dhimmicha mana murtiitti dhiyeessuun dura dhaabachaa jiru. Mootummaan Keeniyaa dhiyoo gatiin boba'aa sadarkaa idil-addunyaatti waan dabaleef gatii boba'aa irratti jijjiirama taasise. Keeniyaanonni maqaa nama Firaans Awinoo jedhamuun mana murtii olaanaa biyyattii irratti himata bananiin gatiin boba'aa dabaluun abbaa taayitaa to'annoo inarjii fi peetirooleemiitiin ibsame hojiirra akka hin oolleef manni murtichaa akka dhorku gaafatanii jiru. Keeniyaa keessatti gatiin peetirooleemii liitira tokkorratti shilingii Keeniyaa 16 dabale. Gatiin beenzilaa immoo liitira tokkotti shilingii Keeniyaa 46.3 dabale. Awinoon abbaa taayitichaa fi ministeerota biyyattii biroo waliin gatiin boba'aa dabalame kun hojiirra oolaan jireenya akka qaala'u waan taasisuuf jiruu lammiilee miidha jechuun himata isaa keessatti dhiyeessee jira. Dabalataan namni himata bane kun himannaa dhiyeesse kana keessatti dhaabbileen dhimmi isaan laallatu seeraa fi heera biyyattii osoo hin hordofin daballii gatii boba'aa kana dabalan jechuun iftoomina dhabuu tarkaanfii kana irratti gaafii kaasee jira. Akka himataan kun jedhutti murtiin iftoomina malee taasifame kun lammiileen Keeniyaa duraanuu haala dinagdee rakkisaa keessa jiran daran itti hammeessa. Himannaan kun kan dhiyaate hojjettoonni geejjiba uummataa wiixata 18 gaafa wiixataarraa kaasanii hojii dhaabuun mormii akka gaggeessan yeroo karoorfatanii turanitti. Kana malees hojjettoonni geejjiba uummataa kunneen gatii geejjibaa parsantii 50 akka dabalan akeekkachiisan. Guyyaa itti aanu jechuunis immoo guyyaa kibxataa maaltu itti toole? Keeniyaatti uummanni mormiidhaan mootummaa harka micciiruu muuxannoo waggaa dheeraa qaba. Qindeessitooti mormii uummataa miilanaatiis mormii isaanii adda kutuu beeksisanii jiran guyyaa kana. Haa ta'uti garuu mormii isaanii dhiifne hin jenne ni bulfatan malee hin dhiifne. Maal argatan? Kibxataa dameen geejjibaa Keeniyaa marii gatii boba'aa ol ka'e irratti mootummaa waliin taasise hordofuun mormii guutuu biyyaalessaatti waaman adda kutanii jiru. Tajaajiltooti damee geejjibaa kunneen akka jedhanitti marii dabalataa mootummaa waliin taasifamuuf carraa kennuuf jecha hanga kibxata dhufuutti adda kutan. Akka aangawoonni jedhanitti mormii wiixata taasifamee yoo xiqqaate namoonni 4 yoo ajjeefaman 30 kan ta'an madaanii jiru. Guutuu biyyaalessaatti namoonni 700 ol hidhamanii jiru. Kibxataa ministeerri dhimma biyya keessaa Kipchumbaa Morkumeen akka jedhanitti waliigaltee mormii dhaabuu bakka bu'oota damee geejjiba uummataa waliin marii taasifameen booda yoo ta'u, mariin sadarkaa olaanaatti torban dhufu keessa ni taasifama. Milkaa'ina argametti waan quufneef osoo hin taane mariidhaaf carraa kennuu waan barbaanneef jedhanii jiru. Edwin Mukabaane walitti qabaan Federeeshinii damee geejjiba uummataa biyyoolessaa. Yoo kun guyyoota 7 keessatti xiyyeeffannoo guddaa hin arganne mormiin hojii dhaabuu kun deebi'ee ni ka'aa jechuun akeekkachiise. Daayirektoreetiin qorannoo yakkaa DCI qorannoon mormii uummataa wiixata taasifame irratti godhamu itti fufuusaa fi shakkamtoonni baay'een mana murtiitti dhiyaachuu isaanii ibsee jira. Gareen mirga namummaa Keeniyaa Vocal Africa jedhamu fayyadama humnaa daangaa darbe kan qaamolee seera kabachiisanii balaaleffatee jira. Koomishiniin mirga namummaa biyyoolessaa Keeniyaa kan mootummaan bulfamu saffisaan jeequmsaa fi mancaatii qabeenyaa irratti qorannoon akka taasifamu gaafatee jira. Poolisiinis tarkaanfii humnaarraa akka of qusatu gaafate. Guyyaa kibxataa daandiiwwan guguddoo Naayiroobii ganama bal'inaan duwwaa kan turan yoo ta'u manneen daldalaa fi manneen barnootaa cufamanii jiru. Manni maree bakka bu'oota damee geejjibaa wiixata kaleessaa ministeera anniisaa Opiyo Wandaay waliin walga'ii gaggeessee jira. Abbaan taayitaa anniisaa gatii naafxaa shilingii 10 kan hir'ise yoo ta'u gatii peetroolii immoo shilingii 214 irratti akka turu hambisee jira. Haa ta'u malee tajaajiltooti damee geejjibaa gatiin boba'aa hanga shilingii 46tti akka hir'ifamu gaafachaa jiru. Dhiyeessii boba'aa addunyaatiif iddoo murteessaa kan ta'e ulaan Hormuz cufamuun dinagdee biyyoota addunyaa hedduu wal xaxaa gochaati kan jiru.
Kan hordofee biyyoonni addunyaa garaagaraa tarkaanfiiwwan garaagaraa fudhataati kan jiran. Itoophiyaa dabalatee biyyoonni addunyaa garaagaraa tarkaanfii akka gatii boba'aa dabaluufaa fudhatanii jiran.